السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كبجمتو تافي دعوتو تكيني كان إدو غرغرات التنين دعوتا جرتن نجيني كيني كان جارة لافي كبجاء إدو مجرتني تتنالك كبوجتشا أكو عاداتنا حرس سجنتا كوبي كيسوماتي ولتي دبنا جرا أفغافي أفرفا دا كيسومان كيني بويا هرا شيخ نور الدين حاج عبدي داعي بكما أكسمس برسيسا قرآن كنتوران أمدورا أنا درولا كيستي جماعة قرآن حفظي قرأت توريني أمس مقالة شاشمانة كيست بفهارة وان إيجالني نما هدو قرأت جرني سوجين إن شاء الله ترتي كان تاسف نتا قدوم ركينيتي نوجين توران أفرا كينيا أستاذ أيام سكينيا واتني قرأ استوديو كينيتي وان أفتني هدو قلتو مزنين جن خير سن اللي قلتو ما هيا مجال كبيرتي دعوتوني كينا ورسنين بينا كسين برتنيف مقاك سنغوتو في إدو ترلتن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا شيخ نور الدين عبد الله جمع بيجي للوتا يسوع بالغ يزتي عند يسوعتي أنا سنانا تدلد ما شاء الله هدو بري دامي أستاذ داعي لا برسيسا قرآن تلي لا أما دورا أنا دولا كيستي جماعة هدو نما كوما هدو لك كوان كراسة ترتني نما هدو تسنيرا bahil jechuudha amma magaalaa Shaashamannee keessatti akka qaraasaa jirtan ni beekna mee amma dura gaafa achitti qaraasittan san haala kam ture gaafa darsii ana dola sene darsii eegaluun kiyya 1996 ture achirra haala gaariin darsii inni dalagaan nu qajeelee dalagaa ture alhamdulillah hedduu namaa ijaanis hifzi illee nama hedduutti fayyadamee bahe maashaallah hedduu bareeda jamaan gaafa sanii isinirraa hafazee isinirraa eebbifamee ba'a lakkoofsa namni gaafa lakkoofsi hifziin qofti waggaa 17 keessatti namni hifziidhaan nama 1700 maashaallah 1700 waliigala warra ijaa wajjiin nama 3,000 ol ammas magaalaa Shaashamannee keessatti bifa haarawaan bantanii qaraasaa jirtanii markazul eenyu jedhama markazul furqaan litahfiidh alquraan jedhama ما شاء الله هدو نمتي تولا ما كسرتو حواسا كينيا كسرتي تجويدا نجول لك على زين كون باقي براتما ميتي شيكولين وروني غندا كسرتي مدرسة بناني كراساني سي دون ساني تجويدا كاناني كراسان ما يسين مركز كيسان كنا وني أدقول مالي مركز وانت بدل كمان تود سقودا دلنا على قارين جول لك وبتشيسو وخارجون ينقون يدوق بين الرابات جولها لقارين قبسي ستو دلقا اللي من عيسى دلقا اللي تولجانا من سكس فايدة وفتا قرآن السجول التلاف ونساء يوكس وأتى البيوت من أبوابكم رب جرو كرايساتي وانتك يوكبتن دلقا نمن ديفو كبرسي سلها تو كبرت الله تو حالا قارين كروران يوكبسي ساني نما التلاف دلقا نس mee Shaashamannee kanatti haga deebitan haalli baruu fi barsiisuu akkami haalli baruu barsiisuu bareedu alhamdulillah dansama gaarii maashaallah bareeda jira garaagarummaa gaafa aanaa dudulaa jirtanii fi kan amma akkamitti ilaaltu garaagarummaa waan guddaa qabu hin jiru haa taatu dhukkosii dhiibbaan qabu amma markaza hifzii irratti ijoolleen lafaa ka'an kunniinis iddoo markaza hifzii seenanii darsii eegaluun kunniin ulfaata nama hifzii hafazii surratti dalagaa hifzii markaza hifzii ditti ijoolleetti xiqqooreef qubee baratan kana addatti sila khalwaa godhanii fi haala gaariin quraana qabatee karooraan qabatee booda achirraa soo hifziif dhufe carraa dalagaa walii kennuufillee gaariidha baay'inaan hir'inni jiru kan mul'atu khalwaa quraanaati khalwaan quraanaa baay'atuu qaba ganda keessatti bilookiin khalwaan quraanaa jiraatee ijoollee shakkan akka gaarii qabsiisanii كسيجو بدتي مركز هيفزي بربادو مركز هافيو دفه ككتابة بربادو كتابة هافيو دبره كبرمسا بربادو برمسا هافيو دبره دنسادا mee Shaashamannee kana keessatti markazoonni hifzii quraanaa hedduutu jiru markaza kanneen keessaa kami markazni isin bareeda jettanii yaaddan amma keessummaa illee akkasitti magaalaa guutuu dhaynee illee ilaalle hataatu markazni haga lamaa waamsanaa godheeti قاف درسي الآبان رمضان كيس رمضان درة مركز النعيم كشيخ محمد حافظاتي في مركز الشيخ محمد نور أستاذك إن
Sheikh Muhammad Nur Hayato nawamani dhaqee jira sheekhan kun lamaan markazun daa'im maasha Allah markaza bareedaa haala gaarii tarbiyaa ijoolleetiif makhaarija ijoollee qubee qabsiisuu hubachiisuu akka gaariidha akkasuma immoo sheekhni keenya Sheikh Muhammad Nur Hayato akka gaarii haala gaariin dhaynee akka gaarii darsii kennanii jamaa akka gaarii leenjisanii quraana akka gaarii irraa naqalanii ajaa'iba nutti tole gammachuun iddoo sanii galle haa ta'u immoo seenaa nama kennaa namni gaafa du'e dubbata malee nama gaafa jiru seenaa isaan dubbatanii Sheikh Muhammad Nur Hayato a'lamu an-nas bi kitabillah azza wa jalla kitaaba rabbii akka nama akka gaarii beeku akka gaarii qabsiisanii nama kana sau biyyi beeytee qabatanii markaza guddaa isaa godhanii fi haala mijjeessanii fi jamaa hifzii qofa ka ahkaama tajwiidaa irraa baratuu fi hifzii qofaaf sheekaan haallenyeessanii kidmaadhaan biyyi bira jiraate majlisni bira jiraate haala gaariidhaan quraanni kun ka dur nuti lafa dheeraa deemnee beelaa fi dheebuu baannee qaraaneettu amma qudura rabbiitii ganda mara keessatti sheekaan rakasanii lafa dhahanii kanaaf namoonni kennallee namni rabbiin abbummaa biyyaa irra kaa'ee taayitaa akka qabu akka majlisaa warri biyyaa markaza akkanaa kana nama akkanaa kana jabeessanii akka namni irraa faayidaa buufatu godhanii ittiin nafnee markazni hedduunillee ka jijjiiru khalwaan quraanaallee ka jijjiiru hedduu ka dhagee fi ka ergelleen khalwaa babbareeda jira. Kana malees magaalaa kana keessa markazoonni dhuunfaa hedduutu jiru ganda keessatti jechuudha. Amma dhiyeenya kana faa hedduu baay'ateera markazii jechuudha bakka hundaa markazatu jira garuu immoo jechuudha rakkinni isaanii sheekoleen kunniin quraana tajwiidan ijoollee hin qaraasan daa'imman sammuun isaanii akka waraqaati waraqaa waan qabe gadi hin dhiisu ganamaan arrabasii kana yookaan tarbiyaa tajwiidan jechuudha ijoollee daa'imman yookaan hin guddifne ta'e hedduu rakkisaadha warroota akkanaa kan dhaamsiisin qabdan dhaamsi haqiiqatti namni quraana namni sheekanii baay'inaan quraana hin beekan beekanii malee waan beekan kana xiqqoosii namaa dabarsuu namaa hiruu irratti hanqinna sheeka tokko maal jedhasi fakkaate ijoollee kana yoo itti himanii daangaa dabarsanii itti hin wayyaa jedhan maaf jennaan ijoolleen daangaa deebiftii jedhani daangaa dabarsanii yoo itti himan ijoolleen daangaa deebifti daangaatti yoo kan itti himtu taate immoo jarri daangaa sanirra hir'ifti sheekaan kennama dhibbarraa 80 quraana gahee yoo qabaatan ولكن همي ساني جولي دبرسن همي سان درسا ساني دبرسن سن امو هندرتا لكن يكون هرتا ديما حالا غارين اتف ميداني حاجي كان داجي اصبت ما جلسني فكات شيخري توكو غجولي قراس جوز عما كان افاجي دابته تاوباته حفورا بافتو ابي دابته چنقمه جولي جوز ما يو قبسيسه جوز ديكتمي سغلن حفظ تايق راسائل شيخني أمو جزء أما جولي أشاقي ريجيجي برسيسة ساني تتقمتشول أمي حال الداداتين جولي أكم أرقي تقبسيسة جوزة ديدامي سقلن حفظ آباتي إفاجة جال جولين أفتن ديدي قرآن أفتي دبسونن ديتو أكما أليفني في أكما تفكير كيسنت أكما جزء عما يوسين أني قرآن فان شيكا جلا جلا أنت إلى البقرات التل ألف لام ميم وشين يجر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه مثلا قافتو دندو جانا أفان شيكا جلا يودي ملئ والنسوني اللي جبدتو ميل أم هجس دائما في شيكا رأيليغا شيني جرو غاريتي قبسيسه القاعده النورانيه انا قومي مخارج يسي برسيسه يو قطوني قبسيسان جوزا عما كسي يو قبسيسه عدد ولديمون مجاني قدتا ديما قران جلا ديما قران بنما في كافتو دندها تفقيد ودي بك دق دبدن كافتا قران دبي سوره دنديتي ورتا افان شيخ ابراهيم وفي كافتو دندها هذا غاري شيخ ورب ساني لافسه جولي قبني لجسو برتو رتي اوبسو وانا كان الله فدلغا ان شاء الله مي حاجه شاشمنه كانت تديجيتن حالا غاريدان برسيسا جتني كايون كسمني غرفول دوراتي مالي كايوني مركز نكي نما مغالا شاشمنه تي في هاروا مي كمتين قبو ريفي قال لي جي علما
ولكن نكستم مو مركز جمعني في جمال سنجرا جولين في قوة فري وقاشاني كنيس كقوي قلاني تجيران تجيرا كنت قصي ديني دكو حالا مركز رد حالا مركز حفظي قرآن رد كنا كنت دلقا رد إيبا نمد الأبسيسا جولين كنيس خلوان قرآن بحاجتين خلوان قرآن كيسات قوي قواتي أكست جرى دلقا اللي وليباسو في دبرين أفه حفظيسو نمد تلافا كنا وانتا تفضلت يا ربي بركانو يا ربي أنجلو قدينو دندي سنقانو كنه إن شاء الله مركز ديمي أكني يوزي قرانا قفرتي حلا جاهل جولين ديرا جولين شمرا مسافر أكس فضلتي يعني كان أنا يا ربي إن شاء الله كان مالس برنوتا دبلتا والله نيدان ياكم غويا بوتو جولي غلا ساوتن الغلا سري بكسل دبدني والله نيدان وروني برسيفتن جو حالي كنوكا أكس ملين والله لاني بكينا أنه من فيها ما جرو جرا سنين لنا كم كرورة كنا كاسب برسيفنا تكسمتي برسيسني برسيفنا هاو نسكوري براتو جرا حبون نسكوري براتو جرا كوني موتو نساق بمرة إيجاني قرآن أما حال مغارين براتني كوام مشافعة والبرج الروتي أكسم قربي رتي فماني الحمد لله ما جوزة توقف في طور رجلا ما شاء الله هدو بريدا مي أستاذ دوبتي سندي بسا غاف جلقبا تجويد كان شيخ كاميرا نقلتن يوكاني مو شيخوني إرتي تجويد كان ترفتن والله كان نمدي قرآن كان إرتي هارون سني حاجي ما حاجي أصفي ما سانو رتي هارون سني إسان دورة جرى قرآن حالا قارين قراتو قدان كنا مني في شيء كانوا برسيزا نوم هدو حتى تو حالا قارين قرآن تلفندي قلبي انتنتي قمدي كس قدو مقابتات القرآن قدو مقابتات الرؤيا حقا سدركا دوري قرآن الإيسن تكا سدركا سلاني يون جلت ري قبنين كاناني تكا توري قرآن والله السر كاي جادا لما الحمد لله غا جبر ديني الحمد لله قم تكا ربي نقود فرن سر غاري من ان شاء الله مي بقولا مسافر من رينا من هدونا مي دي ما ارجي جرا challenge hedduu qabdi san warra dhagee argitu beeka na walitti muun barbaachisu mee gaafa sana mudannoon isin mudate maaliidha salli ala muhammad allahumma salli wa sallim wa barik alayhi mudannoon waa baay'ee musaafirummaa keessatti musaafirummaa ni mudannoo baay'ee qabdi nama gaafatanii mee mudannoo kolfaa gabaabsaatuma kadama kolfisu moo kadama kolfisu dhabattoonni keenya haatti bu'aadhanii مدنو خلفان سوني قافت قواني نقولنا من جرا درسير توري غرا سأسجلكس ورنا فقاقلا يو قال لي كانوا من سينيتا يعني بيلا كم مسافرة كغاري بيلا جرا كاملنا او دائما ويتو نجيك دائما سري ماني رتاو كان برا به سري كان نتيجة ناتي قوفي غرانا كبيدا سري كانوا كلنا تيجوا كان أنا أو إجلس مهنا بوثورا نفجع تاو دي دمجان فولة تجورا ندقو جت بابا سندقو هاتي تاي مجاهدين إن نجيك أنا جيك كمان أنا جيك بقى ما أريكي سقالي أري نفرتت حركتي لو كسالة ما جدوك قال شيء ثم كنت تاتيوه يا كنت داني بدت الأبي بدينا كمان شو قريسان دبره الرأي قالي وانشل إسودان أدبته تاي يدا يو أنا كنا يقرقل من تورين قديس شابا جننا نما دائما والله إني هذا دائما والأبناء رأيني دائما سنجيك إمي مع المال جاني ثم ما تين جالسني بس كده يفضلهم به قال يو أنقلوا أما هاتي سجانا نجيكو جمرت إذا ساترو فيتي نسات الإنسارتي أبا ورارتي مجامع قال أويتي مجامع قال نساء أبدي شيني قويا كم سكان جديد نقوم توطنجا يسوع ديت ما أمر ديفت قافتي أنا مش رجعوا في إنما جلدي يعني جلدي سيران أبان جلدي سيران سين جلدي سود ديت ما أنا كسي كجته أنا كسي تيمون تنون تكون نجرتي kabajamtoota fi daawwattoota keenya
yeroon qabnus gabaabaa waan ta'eef sagantaa keenya guyyaa har'aa hin goolabnaa qophii biraatiin inshallah walitti deebinaa ustaaz sagantaa keenya sun xumurre carraas ni kenna daqiiqaa takka fayyadamtanii dhaamsa hawaasa islaamaatiif yoo gabaattan. Dhaamsi jiru amma haqiiqatti hundi ummata islaamaa kan biyya dachii irra jiru kan biyya keessa jiru kan ala keessa jiru kidmaa diinii kanaaf agar rabbi ruuhii kenna kaaya namni hundi hiyyatu qaba namni hundi gahee rabbi isaa kenneen hundi imaamman akka imaama masjidaatitti koreen akka koree masjidaatitti du'aanni mashaayikhni kitaaba barsiisuu kan hawii barsiisuu kan quraana barsiisuu gabroonni rabbii hundi hojjetoonni mootummaa hundi isaa namni rabbitti amane namni kalimaa tawhiida qabu hundi isaa iddoo jirutti diin kana baratuu irratti barsiisuu irratti akka diin kun faca'u diin aduu gara maalgaa diin kana balleessuudhaaf tattaaffiin isaan hin goonee fi mallaqni isaan hin baafne hin jiru. Nuti ammoo salaannee masjidaa yaanaan qe'ee gallaan calleessuma qofa nu fudhata nagahuma jira seenaa nageenyi hin jiru luka jala nu qotu jiranii aqiidaa nu harkaa baasuuf deemanii mashaayika qotusuuf deemanii nagaa biyyaa boorisuuf deemanii kana waan ta'eef gahee qabnu hundaan tullaabni ilmiidha baratuu irratti barsiisuu irratti musaafirri mana galu hunda keessatti kitaaba qara'u kitaaba ibsu quraana barsiisuu maatii quraana barsiisuu haala gaarii hundi kenna kidmaa diiniif ajajjabaannu jedha dhaamsi kiyya gabaaban inshaallah. Maashaallah hedduu bareedaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraa qabannee dhiyaanne xumurree jirra ispoonsara keenya guyyaa irraa maqaa dha'uun hedduu bareedaa markazul furqaanii fi nabiyyu husin hedduu galateeffannaa chaanala keenyaaf yoo haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan gara maatii chaanala keenyatti dabalamaa isiniin jenna namoota hawaasa biratti beekamoo ta'anii fi namoota dandeettii addaa qaban finnee afgaaffii isaa wajjin inshaallah kutaa kutaadhaan akkuma isinii godhaa turre ammas inshaallah gara fuulduratti itti fufnaa isinis nu hordofuun dagatinaa laayik sheer tuquu hin dagatinaa wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala وبركاته أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.